Raajiiwwan fayyinaa sobaa paasterii beekamaa TB Jooshuwaa duuka buutota isaa miiliyoona ittiin goyyomse. Yoo yaashamaa akkam jirtu kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteeti. Baga nagaan gara YouTube chaanalii keenyatti nagaan dhuftanii. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. BBC'n yeroo jalqabaaf paasterii beekamaa Naayijeeriyaa TB Jooshuwaa dubartoota gudeeduu dabalatee gidiraa inni duuka buutota isaa irraan ga'e gaazexeessummaa qorannootiin saaxileera. TB Jooshuwaa raajiin hojjedha jechuun hordoftoota isaa miiliyoonaan lakkaa'aman goyyomsaa turutu saaxilame. Waggoota 20 akkamitti namoota miiliyoonaan lakkaa'aman goyyomsuu danda'e? Akkamitti namoonni laamsha'an wiilcharii irraa ka'anii akka utaalan taasise? Namoota du'an kaasuuf mala akkamii fayyadame? Bara 2004 abbaan taayitaa miidiyaa Naayijeeriyaa shan raajiiwwan kunneen akka karaa TV uummataaf hin darbine dhorkee ture. Yeroo kana ture paasterii beekamaan TB Jooshuwaa Maanweel TV karaa saatalaayitii tamsaasuu kan jalqabeef. TV'n lallabaa fi raajii idil addunyaa kun addunyaa kana irratti fi haala kanaan milkaa'ina guddaa argatan keessaa tokko ture. TB Jooshuwaan raajii isaa karaa TV kana addunyaatti yeroo babal'isu ba'a fagoo irraa hanga Awurooppaatti, Ameerikaa kaabaa irraa hanga kibbaatti miliyoonaan kan lakkaa'aman bira ga'uu danda'ee jira. Raajiiwwan isaa kunneen namoota miiliyoonaan lakkaa'aman biratti ilaalamuu fi fudhatama argachuun ammoo paasteriin kun akka amanamu kan homaa hin tuqne ta'ee akka jiraatu taasisee jira. Bara 2021 umurii isaa waggaa 57tti kan du'e paaster Jooshuwaa ogummaa goyyomsaatiin akkaan milkaa'aa ture. Hanni kun Naayijeeriyaa bira darbee gara UK, Gaanaa, Afrikaa Kibbaa, USA fi Jarmanitti akka babal'atee qorannoon BBC'n gaggeesseen saaxilamee jira. Mee goyyomsaa paaster Jooshuwaa 6 armaan gadii kanaa waliin haa ilaallu. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Kutaa yeroo hatattamaa. Waldaa kana keessa kutaan balaa tasaa ni jira. Hojiin kutaa kanaa inni guddaan raajiiwwan sobaa dhugaa fakkeessuudha. Kutaan kun bakka namoonni dhukkubsatan adda baafamanii kadhannaa paaster Jooshuwaatiif itti qophaa'anidha. Waggoota 10f kutaa kana kan hoogganan Agoomoo Paawul BBC'tti akka himanitti miseensonni kutaa kanaa dooktaroota ogummaa fayyaatiin leenji'anidha. Fakkeenyaaf namni kaansarii dhugaa yookaan dhukkuba kaansarii sirrii qabu ni ari'ama. Namoonni madaa salphaatti fayyuu qaban dhukkubsattoota kaansarii fakkeeffamanii galmaa'uun gara kutaa paaster Jooshuwaatti dabarfamu. Dhukkubsattootaaf koodiin addaa ni kennama. Kutaa kana seenuu kan danda'an namoota guutummaatti paaster Jooshuwaaf amanamoo ta'an qofaadha. Sana booda paasteriin kun namoota salphaatti fayyuu danda'an adda baasuu akka danda'uuf itti himama. Kana booda kaameraan ni fidama. Harka isaa isaanirra dhukkubsattoota irra ka'a. Sana booda fayyaa jedhaan iyyaa fi ilillee kutanii gadhiisu. Adeemsa walxaxaa qabaa jedhu waggoota 10f kutaa dhimma kana raawwatu kan hoogganan Paal. Waa'ee goyyomsaa kana kan beekan waaqeffattoota muraasa qofa jechuun BBC'tti himanii jiru. Daawwaa hakiimotaan ajajamu. Namoonni biyya alaatti dhukkubsanneerra jedhanii dhufan yerootti paaster TB Jooshuwaa bira gahan qoricha hakiimni ajaja akka dhiisan gaafatamu. Sana booda hunkaa waa'ee wal'aansa fayyaa isaanii guutuu bal'inaan ibsu akka guutan ni gaafatamu. Qoricha kana booda gonkumaa akka hin fudhanne itti himama. Garuu paaster Jooshuwaan ogeessi qorichaa qorichumaan wal fakkaatu akka qopheessu taasisa. Sana booda qorichi kun dhugaatii raajii tajaajila fayyisu addaa qabaa jedhamu keessatti dabalamee kennamaaf. Dhukkubsattootni kana hin beekan. Wanti isaan beekan paaster Jooshuwaan isaaniif kadhachuu isaa qofadha. Fakkeenyaaf bara 1990moota keessa yeroo HIV'n Afrikaa keessatti babal'achaa ture, paaster Jooshuwaan hordoftoonni isaa yeroo gara biyyaatti deebi'an qoricha farra vaayirasii akka hin fudhanne itti himee ture. Waaqeffattoonni yeroo sanaaf fayyina jedhanii yaadan gara biyya isaaniitti erga deebi'anii booda ni du'u. Sammuu namaa hatuun nama amansiisu. Ogummaan paaster Jooshuwaa inni guddaan sammuu namoota hatuudha. Waan argan akka hin shakkinne goyyomsuu danda'a. Adde Ford akkas jetti. Yeroo sanatti waanan argee hundaa nan amanan ture.
Fakkeenyaaf nama wiilchariin isaa irraa utaalee deemuu yommuun argu sammuun koo itti amane. Tiyaatarri fayyisuu of eeggannoodhaan raawwatu kun Paaster Jooshuwaan milkaa'ina akka argatu godhee jira. Namni duraan gargaaraa Jooshuwaa ture tokko namoonni fayyina barbaadan osoo hin bahin dura warri fayyina barbaadan rakkoo isaanii akka garmalee guddisan itti himamaa jedha. Rakkoo kee gad fageenyaan dubbadhu. Uumaan akka eebba guddaa siif guddisuuf kun fayyinni kees guddaa akka ta'u ni gargaara. Herrega kanaan warri rakkoo giddu galeessaa qaban hanga danda'ametti rakkoo isaanii garmalee guddisuu barbaadu. Waldaan Paaster Jooshuwaa wiilcharii mataa isaa gahaa ta'e qabdi. Namoonni miilaan deeman illee wiilcharii irraa ta'anii gara waltajjiitti akka ol ba'an taasifama. Wiilcharii raajii kanarraa yoo hin teenye Jooshuwaan siif hin kadhatu. Rakkoo keessan isiniif hin furuu jenna. Erga isaaniif kadhatee booda wiilcharii irraa dhiisanii akka iyyan itti himna jedha gargaaraan Paaster Jooshuwaa. Duuka buutuun biraa Bisoolaa jedhamtuu fi waggoota 14 ta'uuf waldaa Skwaan keessa jiraachaa turte bara 2006 duula fayyinaa biyyoolessaa waldaa fayyisaa keenyaa Church of Our Savior Singapore jirutti waliin deemtee turte. Paasterichi fayyina gadhiiseera jechuun yeroo labsuu namootni wiilchariin dhaqan ka'uuf yeroo yaalan arguu himti. Kun istaadiyeemii keessatti kan raawwate yoo ta'u Jooshuwaan amantii istaadiyeemii kana keessa labseera jedhee jetti. Haa ta'u malee namootni miilli isaanii hin hojjenne ka'uuf yaalan waan hin ilaalamneef deebi'anii yeroo kukkufan argaan ture jette. Bu'aan ture isaaniif bu'aan ture jetti. Hojjettootni kutaa tattamaa miidhamaa turuu himte. Hojjettootni kunneen gudeedamaa miidhaa qaamaa fi dararaa irra gahaa ture. Seera baay'ee cimaa ta'e keessa taa'uun hojjechaa turuu kan himte Bisoolaan sa'a muraasa malee rafuun isaaniif hin eeyyamamu jette. Amma maaliif akkamitti akka paastericha duukaa bu'aa turan hubachuu dadhaban. TB Jooshuwaa waan natti himee hin sodaatiin kana akka namootni Kiristoos irratti amantaa qabaataniif itti fayyadamna. Waan sirrii hin taane hojjechaa jiraachuu kooyyuu hin beekun ture. Waan amantaa namootaa guddisuu hojjechaa akka turettan yaadaa ture jedhe Paul. Adde Ford ammoo amantaa qindaa'aa irraa amantaa akka dhabde himti. Adde Ford immoo amantaa qindaa'aa irraa amantaa akka dhabde himti. Waan kun hundi soba ta'uu osoo barree tahee gaarii ture. Waan raajichi hojjechaa ture dinqii adda tahee mallattoo fi waan uumamaan galisti jedheen amana ture jette. Gubboo yookaan mattaa'a. Duuka buutonni tokko namoota maallaqa fudhachuun dhukkubsataa fakkaatanii hojjetan barbaadaa akka turan dubbatu. Yeroo sagantaa Kiristoosii fayyinaa biyya alaatti qopheessan gara magaalota hiyyeeyyii deemaa turani. Akkas jenna. Haala barbaadame kanaan fakkeessitee dubbatta. Maallaqa siif kaffallaa jenna ture jechuun duuka bu'aan duraanii tokko dubbatee jira. Hoteela isaan geessinee isaan qulqulleessina. Sana booda dhufanii waan hojjechuu qaban hojjetu. Sana booda maallaqa isaanii kenninaaf. Kana fee kaan seenaadhaa jette. Tajaajila osoo hin jalqabin dura sarara kamirraa akka isaan teessisan Jooshuwaatti himu. Uffata akkamiin akka uffatan kanaaf raajii jedhamee eenyu akka hojjetu ni beeka jechuudha. Namootni akka waan fayyinni isaaniif ta'e fakkeessanii hojjetu jette. Ragaa yaalaa soba. Sagantaan fayyina raajii tahee waraqaa ragaa qabuu fi dhukkubsattoota akka HIV fi kaansarii irraa fayyuu agarsiisu guyyaa guyyaan miliyoonotaaf tamsa'a. Hakiimotni viidiyoodhaan waraabaman akka dhukkubsattootni kunneen fayyan mirkaneessuu himu. Bara 2000 gaazexeessaan Naayijeeriyaa Adeejoon Sooyinkaa ragaaleen yaalaa kunneen kan sobaati jechuun gabaase. Haa ta'u malee Jooshuwaan gabaasa isaa kana kufaa taasise. Namootni baay'een hanga ammayyuu akka fayyanii jiranitti amanu. Keessa beektonni garuu kun qaama barsiisa paasterichaatii jedhu. Waan hunduu waan waltajjii irratti hojjetamee fi soba ta'edha jedhe Paul. Jooshuwaa waan hama haxxee ta'ee jechuun ibse. Waan mooraa isaa keessatti ta'uu fi Jooshuwaan hin beekne tokkoyyuu hin jiru jedhe. Viidiyoo akka fedhan gulaalu.
Viidiyoon waraabamee fayyinni raawwate akka ammuma raawwatee fakkeessuuf gulaalamu. Humna raajii yookaan dinqii hojjetee agarsiisuuf waan fayyina duraa fi boodaa waraabamuun walitti gulaalamuun dhiyaatus. Dhugaan jiru garuu viidiyoon akkasitti dhiyaatu ji'oota dura inumaayyuu garaagarummaa waggaa dura kan waraabame ta'uu danda'a. Waan TV irratti argitu duraa fi booda kan jedhe malee yeroo akkamii akka ta'e waan agarsiisuu hin qabu jette Bisoolaan. TV Imaanu'eel irratti waggoota 5f gulaaltuu viidiyoo laantu turte. Akkuma namoota kaan BBC dubbisee fi keessa beektota ta'anii isheenis maqaa ishee jalqabaa qofaa fayyadamnu eeyyamte. Waan namootni argan waan dhugaa miti burjaajessuudha jette. Isheen waa'ee kiliipota gulaalte tamsaasaa turte dubbatti. Ani amma akka nama keessa beekeessaattan dubbataa jira jette. Wanti kamiyyuu waan daawwattoonni akka argan hin barbaadamne keessaa citee ba'a. Waan hunduu waan qindaa'edha jette.